السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو كبجم تجعلتم تذكرني فياك السني بقنا جانجراتن. أران كنا وان بايوتو كودس نمجدو كبادسني في حد رجع جورا. إنسي إيمون بيوتا عرباتو كتوكو كيستين دباتو فكنيا دبي كيستين وجدو جورا. Bakka imoo buhee kan isin fayyadu tokko isinii qabadhee dhihaadheera jechuudha. Akkuma imootti kan isin itti fayyadamtan jechuudha. Isa seenuudhaan duratti YouTube keessa seenaati. YouTube keessa seentanii YouTube keessatti bakka itti barreeffamu kana jechuudha. Kunoo bakka kanarratti ni beektu jechuudha. Kunoo bakka kanarratti jechuudha. Kunoo sirratti Abdulrazak jettanii barreessitu jechuudha. Abdulrazak Rashid jettanii bifa kanaan barreessitu jechuudha. Bifa kanaan barreessitanii sana booddee akkas tuttanii yeroo jettanii yeroo barbaaddettanii jettanii akkasitti isinii dhufa jechuudha. Yookiin immoo intinaa koo jijjiireen ture jechuudha. YouTube kiyya jijjiireen ture jechuudha. Akkasitti kunoo isa kana subscribe naa gootu jimmaatuuf kan jedhu subscribe gootu jechuudha. Innis akkasitti tuttanii jettanii fuuldura kanarratti mallattoon tokko isiniif dhufti. Yeroo nama waa gadhiise akkan yeroo hunda dafee isin bira ga'uu fi isa rukuttu jechuudha. Inshallah mee isinittiin dheeressu gara barumsa keenyaatti hin dabara. Barumsi keenya har'a inshallah ammas immoo dabalataani yeroo darbee application kan kee eessarraa argannaa jedhaa turtan jechuudha. Kunoo bakka kamiin rukuttu isinitti fakkaata. Bakka kana inni seentanii jettanii bakka kana rukuttu bakka piroofaayilii kan kootii kana rukuttu jechuudha. Akkasitti rukuttanii fakkeenyaaf application yeroo darbee sana eessarraan kaa'ee yoonni isiniif bahuu didee baay'een isaa isiniif bahuu didee kunoo bakka itti rukuttu jechuudha. Bakka itti isaan asii rukuttanii baay'ee akkasitti isiniif baha jechuudha. Akkasitti inni isiniif bahee jedhee shower oil jedha. Isa asii rukuttanii application yeroo darbee sana jechuudha. Waan xiqqoo si gadi fagaate jechuudha. Application kunooti jechuudha. Kunoo bakka kana kunoo isa kana rukuttu jechuudha. Akka itti argatanu kunoo sitti isa kana bantanii yeroo bantanii jettanii xiqqoo si shabakaan kodeefa waan ta'eef obsaan eeggadha. Akkasitti kunoo bakka kana rukuttu jechuudha. Kunoo bakka kana rukuttanii yeroo jettanii kunoo bakka kana rukuttu achiin isinii baasaa jechuudha. Kunoo bakka kana rukuttanii eessatti isinii fidere kunoo asitti maal jedha apilikeeshina as tuqaa buufadhaa jedha. Apilikeeshina asirraa buufattuu jedha kunoo jechuudha. Liinkii isa kana rukuttu jechuudha. Xawwaaleedhuma amma isa kanas liinkii isaan sirratti isiniif gadhiise. San amma gadhiisullee liinkii isaan isinii gadhiise. Inni asitti liinkicha haa tuqu. Kunoo asitti liinkicha inni isin akkasitti tuqxanii kunoo akkasitti jechuudha. Pilaastoora keessa isin galcha xawwaalii jechuudha. Waa tokko rakkachuu hin deemtanu jechuudha. Pilaastoora keessatti naqee maqaasaa akkas jedhee barreessaa akkas jedhaa barreessaa jechuudha. Akkasitti pilaastoora isin galcha jechuudha. Akkasitti nagalcheera jechuudha. Kunoo akkasitti nagalcheera jechuudha. Isa yeroo darbeeti kunoo kanaan isinitti agarsiisaa jiru jechuudha. Kunoo akkasitti isa kana bakka istaal jedhu kana inni istaal jedhu kana rukuttanii galtu jechuudha. Amma apilikeeshinicha sana jechuudha. Liinkiin isaa naa bira jira jechuudha. Isiniif hin gadhiisa. Akkuma kanarratti isiniif fakkeenya isinii agarsiise jechuudha. Apilikeeshiniin suni pilaastoora keessatti ni argama. Ani immoo karaa gabaabsuuf jecha pilaastoora keessa amma isiniin agarsiisu. Apilikeeshinichi isa kanadha jechuudha. Kunoo isa kanadha. Seeneen isin agarsiisa. Kottamee namoonni baay'een hin qabanu jechuudha. Amma namni qabu waan biratti kunoo Abdulhakim Abbaa Machaa jedha. Asitti Kamaal jedhe yookiin immoo Abu Habsaa jedhe jechuudha. Asitti Ahmed Muhammad jedhe namni hin qabu ammoo kana qabee jira jechuudha. Amma apilikeeshinichi isa kana yeroon banu jechuudha. Kunoo sakkitti Amiyaa Mahmud Muhammad banu kunoo jechuudha. Sagalee inaaf ergee kunoo bifa kanaan jechuudha kan inni gadhiisu jechuudha. Akkasitti sagalee illee ergaa miskoola naaf godhe yoo miskoola godhe ani hin kaasne ta'e nuu aansar jedhee isinitti himu yeroo inni irraa bahetti asitti nu argisiisaa jira jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa amma fakkeenyaaf lakkoofsa tokkoon dogongora bantan haa jennu lakkoofsa irraa jijjiirachuuf kunoo bakka kana waan baay'eedha jechuudha. Akkuma beekamu akkuma waan adda addaa kunoo bakka kana tuttu jechuudha. Wantoota adda addaa nama qabu argachuuf as tuttu kunoo lakkoofsa jirachuuf illee achuma tuttu dhimee nama qabu eessatti arganna yoo jettan kunoo as kontaaktii bakka jettu kana rukuttu. Amma fakkeenyaaf kunoo asirratti namni qabu eenyuuf eenyudha tokko lama sadii afur shanidha jechuudha. Namni qabu shani kan shanantu qabaa naan jedha jechuudha. Fakkeenyaaf
amma moomimee patatti guruupi illee ni qaba jechuudha kunoo guruupis jira islaan chaanaalillee jechuun akkuma guruupii isaatti illee dandeessu jechuudha. Waan baay'ee qaba jechuudha keessa deddeemtanii ilaaluu dandeessu waan baay'ee keessan ture anis dhiyoonyuu margadhee uummataan hin gaadheetti dhufe jechuudha. Seetingii isaa kana keessa seentanii yeroo yookiin lakkoofsa jiraachuu barbaaddanii kunoo asirratti akkaawuntii banachuu barbaadan jira. Akkaawuntii bakka jedhu kana seentanii bakka akkaawuntii kana jedhutti kunoo as rukuttanii chaanjiing numbar jedha chaanjiing laanguweej jedha laanguweej afaan isaa mirga gongora afaan irraa isin jijjiirame kunoo bakka kana rukuttanii jechuudha. Afaan fakkeenyaaf koo ingilizii irraa yoo arabii irra feetan kunoo kanarra yoo kunoo haala kanaan jijjiiratu jechuudha. Afaan isaa akka namaaf erguutti isiniif ta'utti akka waan tokko tokko sirreeffachuutti isiniif ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko tokko arabiidhaan beeka namni tokko tokko ingiliziidhaan beeka. Kana jechuudha waan baay'eedha pilaastoora keessaa argatama jechuudha. Apilikeeshinichi suni yeroo buuftanu akkuma himoof waan adda addaa maqaa fi maqaa malee waan tokko isin gaafatu lakkoofsa keessan isin gaafata lakkoofsa keessan koodiitti guutu bakka lasana booddee maqaa malee wanta tokko waan biraa isin gaafatu waan hin qabu jechuudha. Kanaafuu waan an apilikeeshina gubee buusee isin agarsiisuuf hin qabu itti fayyadamaa isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe share hin dagatinaa Facebook irratti share intina irratti immoo subscribe hin dagatinaa isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.